Toltanii akkam jirtu Fayyaate? fayyaara Nagaadha. nagaa galata rabbii akkam Naguma. nagaa jirre kunu Maal jedhamu? waanaa barreessuu jedheetiin bira Meedhima akkamii? maali kaleessa galgala akkuma tasaa haadha manaa kootii wallamdee jennaani akkuma tasaa afaan keessa wal baanee tokko kabalee jennaani fiigdee mana abbaa isitti galte. Abbaan immoo alanga namaa jaarsa fudhatee dhaqu warra ganamaa danqaraa fuudhanii mataa na dha'uudhaan na dhugaa kaatanii maal galfattaa akkamitti rukuttee ariitee keessatti kamiin yoo ta'e isiin deebisu seeraan wal gaafata jedhan immoo durtuu mana durfamuu mana durtuudhaaf jedhee Baay'ee gaarii. Dhimmaltee. miti Baay'ee gaarii. kanaaf akka haadha manaa koo har'a boori otuun jedhin mana haadha manaa nama mana keeyyachuu akkamiti. Eegaa. Biyya abbaa tokkoo kan manatti galchanii seerri hin adabsiisan. Keeyyanni jira. Keeyyanni jira. Keeyyata kan akkamii beeku? Keeyyata haaraa amma kan amma beekuma. Isa hin barbaada. Abbaan. Jirumaa jira kan abbaa himachiisu immoo keeyyanni jira. Jirti keeyyanni kan bitaa taatan lakkoofsi jala jira lakkoofsi xiqqaan jira. Isa jalatti naa caqasira. Naa caqasi arrotu nan jaalladha immoo baay'ee du'a keessatti. Maal godhu? Arra naa badee bisan. Ayah gaji, jirta. Hatta milma ko, jirta. Maal Maali ni taane. Wanti te ani taane maaltu jira. Yaar sawaame miila irratti na kufe. Cidhaan maal godhee ka'ee cidha qopheessee jaarsa meeqaan meeqanatti ergee ka'ee fuudhee erga fuudhee as mataarra tolee mucaa tokko caccabsee akka hin jirre taasisee kaballaadhaan ija sii kana lamman wal bira dabarsee argite amman ija sii kana susukkuumeen akkana godhee sirriitti deebisee laata. Ilaa kun funyaan sii kana dalga dhahee caccabsee akka hin jirre taasisee ilaa dugdi sii kun kana ciqileedhaan kan inni dhahee jedhe haxaqaqaqaq jedhee daban inni idduudhaan walitti deebisiisiis. Argite namummaadhaa baasee miilli maal jettan gurra sii kana ol ka'ee dhiitichoodhaan gurra dhiitichoodhaan miilaan Silaatee yoo silaatee harkaan yoo rukute maal qaba? maal abbaa isaan isaa beekan Silaa rukuchaan isaan yoo maal abbaa isaan isaa beekan hin hambisee Amma mormi micciirame cinaachisii kunidha cinaachi qapha us dhageesse hin hambifne ol caccabsee dhageessaayi asii ciqileedhaan akkasi noomsiif dabal kaanis sitti nu qofa qacabiyachi anatu sii dubbata waa tokko dubbata afaan maalii qabdu afaan kee anatu sii beeka amma hiyyata akka barreeffamu barbaada. hiyyata akka jettutti akka jiruun guutiitii sirriitti naa katabe waa tokko utuu hambisiniin Mana murtii aanaatiifi. mana murtii aanaati isa irraan ga'e sadakaatii miti jedha tokko akkan hambisu hin hafne beeka maaliin cacci Abbaan manaa ishii. ilaa miilli sii kun amma micciiramee ture ol micciirame gadi micciire warra baasaa micciiru Abbaan manaa ishii. Abbuun manaa ishiiti. maal abbaa manaati manni isaa irratti hajigu narratti roorrisaa maqaan kan koo Kan ishii. Tujube hordofaa ijoo nagaoo Indaanga. Irra darbee. Jala akkuma barbaadu. Sirriitti katabe. Akka galuufitti. Murteessaadha. Narratti roorrisaayi. Isin irratti roorrisu. Ofirratti roorrisa malee. Kan korokkodee miila Mataa keessa gadu. dhufee dhiifamate akka dhufee dhiifamate hin gaafatu taasisan.
asirratti moo waan asirratti qabeenyi isaa kan magaalaa kan baadiyyaa qeqqeetti akka hirattee kaateerra. Taayee maal beektan? Gurra karaa mirgaati moo karaa bitaadha dhiise miidhaan. Miilaan jettan. Miila mirgaa moo bitaadhaan? Miila mirgaa bitaadhaan bitaa dhiise. Bitaadhaan bitaa dhiise. Waya baaree. Maal abbaa keetii naan jedhee jettee naana siraan rabsi. Ana siraan rabsi. Mana keessanitti. Maal abbaa keetii jedheeti. Ana taa'ee sirriitti cidha qopheessee kan isaa kenne maal abbaa keetii jedheeti naan rabsa kaa gooftaan. Maal abbaa keetii jedhe. Maal abbaa keetii jedhe. Ishiidhaan moo isiniin? Isaan ishiidhaan jedhe. Ishiidhaan maal abbaa keetii jechuun abbaadhaan. Ana katabii dubbisi sirriitti. Ilaa. Eenyu inni qabu hundinuu akka hiriyatu akka fudhatu. Maaliif qaama si hir'iseera. Dura dubbii eenyutu kaase? Isatu kaase ka. Raannaa sana. Isatu kaase. Ragaan jiru namoonni bira jiru. Maal namni jiraachuu baatu kan inni rukutee jedhe madaasitu iyyuu ragaadha. Maal jedha kun? Waraqaa dhumee deema. Waraqaa? Waraqaan ni jalaa dhumee. Waraqaa dhaqee kan bitee dhufan. Isinuu fiddure. Naanumatu dhaqee bita waraqaa. Kana beekoo jedhan hundumti saarsoo. Akkam? Anan rukunne na kabalee nan barsiisne afaanuma keessa akka tasaa wal baanee tokkittii na kaballaan hin dhufadhee gara mana abbaa kooti dhaqe. Kana kan faalleessu naa barreessi. Anqee gosa abbaa manaa gosa nan jaalladha dhagaluun barbaade. Haafu jettamoo? Haafu kan kana faalleessu naa barreessan mana kootan gala qabeenya koo dhiisee san naqan. Mana dhamaa kabajana. Isaan ilkaan fudhatta anaa kan kana faalleessu naa barreessi. Mana kootan gala anqee koo qabeenya koo. Barisiidha maatii manaa kun silaa isiniin jedhe sun. Kan biyya tanaa barreessa jette waa'ee Isheedha. Dhiifama naa godhi. Dhiifama guddaa naa godhi. Ishiidhaan akka tasaa afaan keessa wal baanee ganama raarfachuu dhaqnaan jaarsi na ari'ee kana jedhe ishiidhaan kun. Sii galeera. Ishiin na barbaadde anis ishiin barbaada kun immoo isinitti maal fakkaata ree? Baay'ee natti tole dhugaatti jedhama dubartiin namni walitti bu'aa beekteen dhugaa keessa. Namni egaa mana keessa akkasuma walitti bu'aa abbaa warraa faati manaani isheen immoo yaada kana lakka abbaa manaa koo naa wayya mana koo qabeenya koo tangalaa jettee baay'ee falmaa turte. Abbaa afaan ayyuu. Homaa nan goone namni jechaa turte kun waan jedhu beeku dubartii beekudha kun. Dhugaa keenya. Mana koo mana naa wayya jedhanii waan akkasii. Kan ammaa kanan jedhu kan jaarsaan finna gorganama yoo ammoo wal fudhannee mana keenyatti galle. Maal gaafii qaba qajeelloodhaan gara manaa galchate. Yoo abbaan nuti eekame. Kan jaarsaa finna rakkoo hin jiru. Jaarsatti ergaa. Waa kenniif kaa. Maala naamu. Lakki. Ilaa wanta irraan fadhe moo tokko jira. Ilaa dhageesse qarshii mana baankii jirus kan horii baadiyyaa jirus kana hundumaa akka argattu hundumaayyuu barreessa. Lammaffaa immoo kaaniin ani ittiin bahee bu'ee jedhe beenyaan akka naa katabamu. Isinumaaf. Kanaaf malee eenyu bira kan dadhabee jedhe anaaf baay'ee gaariidha garuu maal godhanii dhakaraafis cabee ciraafis dhumee jedhedha namni. Jadi mammaas ka booddee taasifta katabi. Maaliif katabaa hin katabu? Maaliif? Maal abbootiin dhimma hojjetanii maal irratti katabu? Meerree galli. Deemte ishiin isa. Gara mana kootii. Maal mana keessanii maal gooti? Gara mana ishii galte. Maal jechuu kee? Waliin galan jarri jedhe. Walii galaniiti waliin galan. Abbaan manaa asii as dhufeetu. As turee fudhatee galee. Ati hin jedheen. Ati. Kan hin jedhe. Iyyata katabu. Nama walitti araarsuudhaaf as keessatti. Namni kan araarse jaroomatu araaran. Ofumaa faraara buusan yaa abbaa koo na dhageessan ta'e. Yeroon dubbadhu sana na dhageeraan. Lakki. Namni biraa waan tokko dhageenya. Wal fudhataniituma qajeelan jette. Ila akkanumatti qajeelloodhaan. Ay dadhabbii ko. Duruma buutee qajeela. Dura buutee isin.
Dhageenye jettee Hin dhageenye, hin dhageenye. intalli koo kun itti na himtii laata. Maal abbaa matti moo? Lakki lakkatillee hin gootu. Maal wayya jettare amma. Amma moo? Maal naa wayya. Akkuma isaan wal fudhatanii gara manaa galanii isinis immoo gara mana keessanii nagaadhaan galu. Hayi salphina koo. Hayi salphina koo. Maal wayya re? Deebuure? Na bira turtuu laata? Maal nu jedhe si bira? Jechuun lakki. Isin waa jedhaa ka maal akkasumatti Maalan si jedhe? jechuun Jalqaba koo fashaleessiteeti amma moo naan jedhaa naan jettaa? maalan godhe dintu namaa ta'e amma kana na dadhabsiisanii Ijoolleen sajjii